balleessa koo sittiin himaa haalli garii namaan deema finda gatiin bakka jirtu imaamaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu yookiin Assalamu alaikum jarafeen akkam jirtan nagaa fayyaa baga nagaan dhuftanii dhihaadhaa qophiin teenya torbaanitti guyyaa lama sabtii fi alhada isiniif dhiyaattu tan kompiitaraan haa wal barruu har'aa amma jalqabdi torbaan dabre waa'ee haardweerii fi saaftiweeriin akkaataatti waliin haasawanii lesentuu fuula 18 ilaallee turre har'aas bakkumatti dhaabne sanirraa fullaafnaa jechuudha baga nagaan dhuftanii qophoitamoo gaarigaa yeroon gumnu gara isaa tarkaanfannu identifying hardware components in a computer continued RAM random access memory data information and instructions from application and the operating system are stored temporarily in RAM qajeelfamni operating system fi application ni ajajan fakkeenyaaf galmeelee fi kuusni garagaraa yeroodhaaf random access memory gubbatti kuufamanii jechuudha achi walitti qabamaniiti siif ta'an haga achirraa qajeelfama biraatti kennitee gara silaa barbaaddu san waan akka godhan barbaaddu san itti himtu yeroof achitti random access memory gubbatti siif kuufamanii si eeguu jecha. RAM usually consists of several chips on a circuit board called a memory module which is plugged into the motherboard. Raminga chipsiilee danuutan circuit board irratti walitti caafamtee motherboarditti suuqamtu jechuudha. Ayyee haddaanu dabarraa RAM continued RAM has a significant effect on performance. Hojii processor raawwatuuf murteessituu guddoodha jechuudha. RAM jechuun random access memory dhagaa isii malee processorri waan hedduu hojjechuu hin danda'u jennee turre miti amma dura. Without enough RAM, the operating system must move data in and out of RAM frequently, slowing performance. RAM gayaa yoon qabaanne kompiitarri amma data RAM keessaa baasuuf rakkataa jechuudha. Kanaaf egaa lakkoofsi RAMidha guddaan barbaachisaadha 8 yookiin ammoo 8 ol. Kana booda hands on oguu laallu wal garsiifnaa jechuudha. Gaarigaa. Thrashing means the operating system spends more time swapping data than running software. Hunjechunga operating system in RAM fi virtual memory jiddutti osoo data wal dabarsuuti yeroo hedduu balleessaa jechuudha. Maaliif egaa kun taha yogguuni fi RAMin gayaan hin jiraanne kana hojjeta. Waan thrashing jaanii kanatti fayyadamuudhaanii jechuudha. Kattiyaanu ROMidha. ROM is read-only memory stored on a single chip on the motherboard. ROM jechuun read-only memory motherboard gubbatti chipsii takkarratti kuufamti isin. ROM tanagaa amma durarratti haasofnee ture read-only memory dha tan non-volatile memory jennuun sanii informationii ta yaadattu tan ammallee oguu electricity fi computerri wal qunnamuu hambataaniif dhaamtuu jechuudha. The operating system retrieves data or program in RAM when it needs them. Operating system in data yookiin program yeroo itti haajame RAM irraa gadi baafataa jechuudha. RAM jechuun wanta qashootan hono. The operating system does not write over the content of RAM. Operating system in RAM tana gubbatti waa tokkollee hin barreessu jechuudha. Electrically erasable programmable read-only memory. EEPROM is a type of RAM that is non-volatile but can be modified. Electrically erasable programmable read-only memory. Isintu niga gosa ROM tana RAM tana informationa itti himame tan hin irraanfanne garuu tan yoo barbaadde jijjiiruu dandeessu. Ammallee flash memory is a type of RAM that can be updated much more quickly than EEPROM and has largely replaced RAM. Flash memory tu gosa RAM tana
tan saffisan fooyyeessuun danda'amu hedduminaan tan amma RAM tana bakka bu'aa jirtu isii tanaa jechuudha. In addition to RAM, the CPU access cache memory to speed processing. Hojii hojjetu saffisuuf CPU'n RAMitti dabalatee cache waan jaaniin tana qunnamaa jecha. Cachein tungaa level 1 cache memory is a small amount of memory stored on the CPU itself, apart from the register where it is almost instantly available. Cache sadarkaa lama qabdi. Sadarkaan dura cache memory amma xiqqoo CPU irratti kuufamtee register bakka jaamuun tana moggaa jirtu jechuudha. Tan yeroo barbaadanitti saffisan argamuu dandeessu isii tana. Lammadaa immoo level 2 cache memory is a large amount of memory that can reside on the CPU or on a chip that has a direct connection to the CPU. Level 2 tuniga tan irra guddooti CPU yookiin ammoo chip irra jiraachuu tan dandeessu. CPU ammoo qunnamtii directii isii tana waliin qaba jechuudha. Qunnamtii fuullee isii wajji qaba. Haya, heat sink and the fans kan jiru kana ilaalla. Processors in laptops, desktops, and the servers generate a lot of heat. Processaaleen laptopii, desktopii fi servera oowwa hedduu maddisiisanii jira. As temperature increases, the system slows down to avoid overheating, which severely impairs performance. Lakkuma gaa temperaturein ol ka'uuni systemni saffisarraa gara suuta hojjechuu jijjiirama. Kun egaa akka qiyaasa malee hin oowwine dhoorkuudhaa fi ammallee hojii hojjetu kana qiyaasa malee gadi buusa jala slow godha yookiin ammoo dadhabsiisaa jechuudha. To prevent overheating, one or more fans in the system unit draw cooler air into the case from the outside and expel warm air from the inside. Qiyaasa malee akkana oowwine godhuuf faanni sistema keessa jiru gaa maal godha? Ni qabbaneessaa jechuudha. Alarraa qabbana ol nagaa keessa ammoo oowwa gadi baasaa jecha. The fan moves air across the heat sink, which collects heat from electronic components so the fan can cool it quickly. Heat sinking kan jennu kun egaa qilleensi meeshaalee elektiroonikaa kana hundarraa walitti qabamee akka dafee faanni qabbaneessu tolchaa jecha. Tole egaa presentation irraa kanumaan goolabneeti boqonnaa teenya ta'adaa sekondii 30 fudhannee walitti deebine hands on yookiin ammoo how to solve waan tokko tokko control panel keessa seennee wal garsiifna. Hammasittuu boqonnaa gaarii. Yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Yookiin Tole bagana gaandachaatan dhiyaadha. Gaarii amma mee control panel kana keessa seennee waan takka haala lorraas. Control panel seenuudhaaf search bakka jennuun tana keessatti CONT yoo goote enter goota control panel hin banamee jechuudha. As keessaa gaa view by kan jiru kana yoo feete large icon, feete immoo small icon, yoo feete immoo kategoriidhaan godhuu dandeessaa jechuudha. Programs kan jiru kana haalaallu. Programs kan jiru kana jalatti waan dilata akka tarreeffamee jira. Uninstall a program kan jiru kana yoo kulujne maal godha? Programaalee applicationoota yookiin immoo software computer kiyya kana keessatti install ta'e hunda agarsiisa. Yoo amma fakkeenyaaf tokko keessaa baasuu barbaade right click irra godheetumaan maaliin jaan uninstall yookiin ammoo as gubbaa already ni jira uninstall jechuun hin danda'a jechuudha. Garuu gaa programni kun kan inni keessaa baasuu barbaadu ta'uu dhabuu isaa dura mirkaneeffachuun irra jira jecha. Fakkeenyaaf amma yooniifin reflector kan jiru kanaan baasi jaan uninstall akka waliin laalluuf. Si gaafata foddaan xiqqootu maal jetti? Are you sure you want to uninstall reflector 3? Yes in jaani.
preparing to remove jaa keessaa darbuuf qophaa'u jechuudha. Bifuma kanaan gaa appilikeeshinoota barbaadde kan ittiin haajamne hunda as keessaa ifirraa qaarsuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa gaa akkaataa itti appilikeeshina install godhatan laalla. Akka itti keessaa baasan laalleemi akka itti immoo keessa naqatan laallu. Fakkeenyaaf yoo nuti Mozilla Firefox kana gubbaa dhufne Google kan jiru kana keessa deemnaa Google kana keessatti gaa software install godhuu barbaaddu ni katabdaa jechuudha. Fakkeenyaaf Chrome yoo katabne Chrome download jaa Google Chrome kunooti irra qolchinaa Google baase download Chrome jennaani save jettaani double click irra goota lama irra qolchaa jecha double click jechaan lama qolchuu wal faana osoo addan tursiifne lama wal faana qolchaa install godhuudha save jalqabaa jecha. Bifa saniin application oo barbaaddeen ta'u buufachuu dandeessa jechuudha. System and security kan jiru kanarra yoo qolchine keessatti waa hedduu tarreeffamee jira miti ree. Systems kan jiru kanarra yoo dhooyne view basic information about your computer jaa window 10 jaa asirratti windows asiif hima 2019 Microsoft Corporation all rights reserved jaa system isaa kana jalatti gaa processor akka qabu hima AMD A8 6410 APU with AMD Radeon R5 graphics ja 2.00 GHz modela processor kanaati makun jechuudha. Installed RAM yookiin ammoo random access memory reefu raasoo ture suni 8 GB ja system type kan jiru kuni 64 bit ga waa'ee bit kana torban dabre haasofnee ture. System type kuni 64 bit dha. Kuni gaa maqaa kompiitaraatii fi kana siimaa jechuudha. Bifa kanaan laalachuu dandeessa. Karaan biraa kan itti waan kana laaluu dandeessu ammaas bakka banaa kana keessa dhuftee system info kan jiru kana yoo irraa qolchee maal godhaa? Foddaa haroo sii bana. Foddaa tana keessatti guututti sistema kana siif himaa jechuudha. Microsoft Windows 10 version isaa sii himaa waan dilata akkasii himaa jechuudha. Garanaan baruu dandeessa jechuudha. Kanaas sistema kee information isaa user account laaluu dandeenya. Fakkeenyaaf user account jalatti changes to my account in the PC settings kan jira. Achira qolchee foddaa biraa banaa. Foddaa tana keessatti fakkeenyaaf yoo nefin manage my Microsoft account jaani verify identity sync password across devices jechuun device yookiin ammoo telefoonaas haa ta'u waan itti hojjetu maraa'u password isaa hunda walitti qunnamsiifachuu jechuudha. Walitti qunnamsiifattee tokko godhachuu. Signing with the local account instead jaa kana keessaa baatee biraatiin seenuu account biraatiin seenuu dandeessaa jechuudha. Create a Microsoft account yoon qabaanne immoo create godhachuu dandeessaa asirratti. Log into Microsoft account jaa yoo duruu qabaattee jiraatte immoo login goota. Gara harka bitaa kanarraa immoo your information email account kanamma your information kan jiru information akiyya kana email account kan jiru yoon qolchee email account isa waa email account gadi banaa jiru email account kiyya kuni kan Microsoft sign in options kan jiru option ittiin seenuu dandeessu siif tarreessaa sittiisi access work or school family and other user arrafa manuma laalla borommoo bakkuma itti dhaabne tanarraa jalqabnaa haga baruu waliin dachaanu nagennuuf jiraadha. Yokin baraddu lameenirraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu yokin hojjadhu yokin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu yokin